Erga biyya Arabaa uftanii bishaan dhuguu hin sodaattu. Misaa keessan nyaata fudhattanii firiijii keessaa nyaachuu hin sodaattu. Mindaa keessan yeroo isaa eegdanii fudhachuu hin sodaattu. Ijoolleen keenya innaa biyyaa baatanii maaf akkasittanii jiraachuu jaallattu? Maaf dhiitamtanii jiraachuu jaallattu? Maaf sodaattu? Meestii lammii biyya biraa ilaala. Sa'aatii isaanii eeganii qursii isaanii nyaatu. Sa'aatii isaanii eeganiitu mindaa isaanii fudhatu. Isin isaaniif sodaan hin barbaachisu ijoollee keenya. Isaaniin hin sodaatina. Sodaannan yeroo hundumaa jarri soolii caammaa isheettis ilaalti. Askeerratti baatee hin cufti. Isaaniif sodaan hin barbaachisu garuu kabajaanii hojii keessan kabaja. Nyaachuu qabdu taanaan sa'aatii keessan eegaatti nyaadha. Kaameeraa miti abbaan kaameeraa jiraatu mana keessa. Na'amanii qursii kee yeroo eegdee hin nyaattu taanaan misaa kee yeroo eegdee hin nyaattu raatii kee yeroo isaa eegdee hin nyaattu taanaan fayyaa deemaa uftee reeffa keetu galaa biyyatti. Isinitti nimanii dhugaa waaqayyo sa'aatii keessan eegaatti sa'aatii keessan kabajaa nyaata keessan nyaadha. Nyaanni hin jiru nyaata siin laattu taanaan immoo hojii kee abii bayi mana sanaati. Nyaanni oddoo hin jirre hin hojjetina. Isinitti dhugaa dubbachuu fi yaadni mucayyoon tun jette dhugaadha. Yaa ta'u malee ijoolleen tokko mana madaamii keessatti gaafa aaraa fa'aa dhufanii baay'een isaanii sodaarraan kan ka'e nyaata hin nyaatanii kan ishiin kenniteef eeggatu hin beekanii kanarraan sodaan ijoolleen keenya yeroo baay'ee godaatiin kan isaan irra ga'u jechuudha. Shamarra qabuun hordoftoota kabajamtoota isaanii YouTube jalatti argamtanii jirtu akka jirtanitti nagaan keessaniif baay'eetu jecha. Egaa obbolootaan warreen aaraa dhufan yookiin osoo sodaa akkanaa kana ofirraa balleessanii amma fakkeenyaaf anuuyyuu hoggaa meeqatama kan hojjedhe mana nan hojjedhu kana gara mana biraatitti gaafan deeme akka mana ani hojjetaa jiru sanitti intanqasaaqasu jechuudha keessa si sodaachisa. Egaa namoonni tokko kan sodaan hin jiru. Namoonni tokko immoo beektanii osuma minaan osuma kan nyaatan kan dhugan jiru keessattuu iyyuu kaameraan gaafa jiru hin sodaatu. Maaluun jetti jedhu waan akkasiiti hojjettu malee hin nyaattu. Yaa ta'u malee immoo nyaata irratti illee si jaalatan tokko beektanii. Yaa ta'u malee ijoolleen tokko nyaata dhabnee maaluu jedhanii ijoolleen bu'aan baay'eedha miidiyaa kanarraa jechuudha. Kanaafiyyuu maal gootu seetan dhugaa dubbachuu fi in hojjettaa gaafa ishiin dhiisiin jette nyaata takka illee sodaata akka malee nyaata nyaachuu qabda jechuudha. Dirqama kuni nyaanni kee wantoonni ati shaamboo akkasumas wantootas barbaachisu ishiidha kasii guutuu qabu jechuudha. Sarraatanyaa koontiraataa gaafa taate waa hunda kasii danda'u ishiidha jechuudha. Tokko baay'een isaanii hin boo'u jechuudha. Sirriitti boo'u. Maaliif sodaarraan kan ka'e kana nuu bitiin jedhanii kana nuu godhin jedhanii baqaan hin sodaatu. Qarshuma isaaniitti illee baasanii bitachuu hin sodaatu. Namni akka meeqatu jira jechuudha. Yaa ta'u malee ijoolleen akkasitti sodaatanii akkasitti godaatiin isinumarraa beektanii sodaarraan kan ka'e godaatiin isinuma godhataa jechuudha. Booda isinuma gaafa lafaa ka'uu dadhabde gaafa waan ta'e miidhamte gaafa dhukkubni tokko si qabee nyaata dhabuurraan kan ka'e sumarraa gaa jechuudha. Ishiin gaafa si dhukkubee ofirraa baastee gadi si gatti malee waan ishiin si gootu tokko illee hin qabdu jechuudha. Akkasii egaa dhugaa dubbachuu fi ijoolleen tokko hin jiru beektanii haaraadhaayyuu ta'e amma micattii takkatu jira. Dhugaa dubbachuu baay'ee takka dinqisiifadhe hojjettee hin beektu. Biyya Arabaa kana awwal mara dhuftee as jechuudha nu bira dhuftee addisii dhuftee dhugaa dubbachuuf akka nama bakka dura hoggaa meeqa hojjetteeti xaa'eenyuutti jechuudha. Baay'ee tokko ariifattuu mucattiiti sodaata kan qabdu nyaata jennaan maal jennaan dhugaa dubbachuuf akkasitti odoo ijoollee baay'inaan akkas ta'anii gaariidha. Sinixxaalee barbaachisaa. Sinixxaalee waliin jiru immoo biyya keessatti sodaadhanii akkana hojjetanii kaameraatu sin argaa waan isaan barsiisan amma fakkeenyaaf warra biyya keessatti barsiisanii as erganii wantoota isaan gochuu qaban wantoota isaan adda baafachuu danda'an sahaanii waan mana keessaa waan nyaataa kana osoo barsiisuu dhiisanii waanuma bakka ijoollee irra ga'uu danda'u haala ittiin fixinatii haala ittiin wajjiniin jiraachuu amala akkamii kanaadha kan barsiifamuu qabu malee isin biloo sahaan melaagaa ministishiyoo shoos
dhugaa dubbachuuf sim jedhanii saatuma isaanii gubuudhaan malee wanti isaan ijoolleen biyya keessatti barta kun sirrii miti. Takkittiin illee sirrii miti jechuudha. Isinitti taalee salaaxaa manitti siyyo maaliif ani akka dhufaniin kushiinaa galteetu isin hojjisiistu. Kushiinuun takka takkaan akkas nama isin barbaanne yoo ta'e alatti malee dhuftee hojii kana hojjedhu kana godhi jettee isin hojjisiistu jechuudha. Amma si barsiistu kana tokko tokkoon isheen iyyuu sitti miti nuyi baranneeti miti kan dhufne biyya kana dhugaa dubbachuuf baradheetu hin dhufne ani ofii kiyya jim jedhee tan dhufe takka takka ijoollee waan jirtuuf arabiifaan kana fidii waan haarawaa miti jechuudha. In barama wanti hin baramne hin jiru. Kanaafuu biyya keessatti mikinaan isaan ijoollee saajji'a tokko namina in barsiisne jedhanii zim jedhanii taphatan kun naaf hin galle osoo ijoollee kanatti sinixaalee kennanii fi gaariidha. Waa'ee sodaa isaanii kana sodaa of keessaa baasanii araba wajjin hin jiraatu akkamitti akka qaban osoo kana barsiisanii gaariidha. Gin isaan maalidha kan isaan barsiisanii gana akkaataa ittiin salaaxaa muran akkaataa ittiin algaa afan akkaataa ittiin caammaa karaarraa kakaasan kana maaltu wallaalee dhugaa dubbachuu kana namni wallaalee hin jiru haala ittiin algaa afan ijoollee xixiqqishuu baadiyyaa keessaa tarii yoo taate malee namni kana wallaalee hin jiru haala ittiin algaa afan yookiin immoo haala ittiin caammaa karaarraa kakaasan kana kumaan barsiisan dhugaa dubbachuu simbiloo bakka simjiree saalti isaanii gubu jechuudha. Saati kana wanti jiru kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii ijoolleen sodaadhaan of miidhaa jirtan of goddaa jirtan sirritti sodaa takka malee waan si barbaachisu birrii keetiin irraa ta'u dhugaa dubbachuuf qarshii keetiin maan taanii bitattee itti fayyadamuu qabda. Yoo kan qarshii xiqqoodhaan waa baay'ee bitachuu dandeessa biyya arabaa keessatti jechuudha. Sigalee kanaafuu wanti ati sodaattee kana naabisi jechuun sodaadha. Yoo birrii ishiitiin siin binne ta'e birrii keetti kennattee waan barbaadde siin bitattee itti fataa jechuu dandeessa. Kana wanti jiru. Kanaafuu wanti siin sodaattanii mana keessatti carrastanii boochanii maal jettan hin jiru jechuudha. Bilbila hin qabda taanan wanta ati boochu wanta ati dhiphattu wanta ati gaddisu tokko hin jiru. Bakka akkasii ta'etti mana sii ta'e hojjetta. Tarii namaan irree wal barattuu dandeetta namni sun irree si gargaaruu danda'a mana madaamii keessatti dhiphattee boochee gaafa jette wanti tokko wanti siif eenyu jiru dhiphinni dhukkuba sammuun namatti fida malee waan akka faayidaa hin qabu. Warreen dhiphattanii yeroo hundi waan akka taphattamtanii gadi fageenya shaamboonaaf hin binne akka naaf hin goone jettanii gadi fageenyaan sirriitti waan xiqqoo akka eenyu jettanii boochanii. Kanaafuu hin boo'ina waan akkanaa kana gadda akkanaa kana dhugaa dubbachuuf hojjettaa hin argattaa ishuma keessaa of bitatte wanti si dhiphisu maaltu jira wanti si boochisu maaltu jira. Kanaafuu qusattees qusachuu baattee ishiin takkittuma. Kanaafuu ijoolleen keenya warreen akkasitti boochan akkasitti dhiphattan sammuu keessan of dhukkubsitan dhiisaa sodaata akka malee hanga waggaa baay'ee biran teessu. Ogaa kontraata kee gaafa xumuratte immoo mana biraatti jirachuu dandeessa. Mikinaannu mana sanatti rakkattee tarii manni biraatis immoo manni ati biraa kan seentu sun immoo gaarii sii ta'a. Beektee bakka tokkotti dhiphattee rakkattee bakki lammataa sun immoo gaarii sii ta'a. Kanaafuu bakka amma jirtutti fataa jedhitu jiraadhu. Wanti addunyaa tanarraa namni bakka qormaa hin qoramne hin jiru. Garuu immoo qormaata san gadi baatanii miidiyaa irratti boochanii jettanii gaafa hin jettanii uumaa fi faayidaa waan takka illee faayidaan furmaani tokko illee hin jiru boo'icha kanarratti jechuudha. Ofuma keetiif sammuun keessi dhukkubee dhiphattee maal jetta malee waan takkitti waan ati fiddu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yoo sii danda'ame tasgabbiidhaan waaqa kee kadhachaa faarmansota gurguddaa bira deemtee rakkina keetti himattee namoota nama sirriitti miidiyaa kanarratti dandeettii qabutti xaagaa jettee akkasoo ta'e malee jettee yoo sammuu kee kan si dhukkubu ta'e
ما في فايدة كان فيو سودات كمالي أكسد جراچو مالان جراچو دا سنين جتشو بربادة تنبلو تقوي جولي باي ميديا كانت رتبو بكأنم لغد بجو ميديا رتبو تشيرتي وان تسيرو تقو هنجرو جتشو ولو وان ما فيه تاي ميديا رتبو إنا لغد بجو كمبلو تقو أنا وانا جبسيس كويسا إسا تقو لكو كان إيقا عما أبولوما غورس أبولوما تكوني مالي في rakin namni irrakkanni nam hin dhiphanne hin jiru kanaaf iyyuu obsaan waa hundumaa dabarsuudha sinin jedha so kanaaf miidiyaa irratti boochee gadda kee beektee koomentiin taanetu si barraa gizee sanin dubbistaa yeroo san siriidhaa hin aartaa kanaafuu kanumarraa waan faayidaa qabu gaafa dhiphinarra rakkinarra jirtu kadhannaa keetitti jabaadhu malee media irratti boo'ichi furmaata hin taatu sinin jechuu barbaadetani so waan akkasiiti obboloota ana yeroo baay'ee wanti na ajaa'ibu kaameraa fuuldura goote jetteetuma iyyiti baqa kuni furmaata hin ta'u ofitti deebitee sammuu keetitti deebi'uu qabda malee kana sinin jedhaa turtii gaarii qabaadha video biraatti nan galatti deebinutti turtii gaarii